الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي تنيا تجويد كتابة تجويد المصور ترسي القبا تدري صفات حروفا يخاهو أكاتا قبين اتجاه تقيس جرة سنرى درسي دبرترتي ونلا اللي تري تدركالي قبين فردتو قبدو والدبين سيسيدا تم ترى فردتا قبما فردتو خيساهو وفقا حركة كم قبدو رى فردتي وان جؤوني الدام بافني لالي تري sadarkaan qubee furdina qubeedhaatiif sadarkaa lamaatu jira yookaan madhahaba lamaatu jira jennee laallee turre. Madhahabni tokkoffaa kan Ibnu Xahaanii, madhahabni lammaffaa kan Ibnul Jazariiti jennee madhahaba tokkoffaa hoggaanii fi Ibnu Xahaan akkam jee jennu. Ibnu Xahaan sadarkaa tokkoffaa irratti qubeen furdattu qubee fathaa qabdu je furdina keessatti. Sadarkaa lammaffaa irratti immoo furdina keessatti sadarkaa lammaffaa irra jirtu qubee dhammaati jedhee sadarkaa sadaffaa irratti qubee kasraatii jedhee kanaan irraa bahee jechuudha Ibnu Xahaan. Ibnu Jazariin ammoo sanirra muuxachiisee fidee jennee tokkoffaa irratti qubeen akkaan furdattu qubee fathaa tan isii boodaan alif dhufee jedhe. Akkuma san sadarkaa lammaffaa irratti qubeen furdattu qubee fathaa tan alif boodaan dhufini jedhee. Sadarkaa sadaffaa irratti qubee dhammaati jedhee. Sadarkaa afuraffaa irratti immoo qubee sukuunaati jedhee. Sadarkaa shanaffaatii fi tan xumuraati irratti qubeen furdattu qubee kasraatii jedhe. Akkaataa kanaanii qubeelee isti'laa'aa furdattu sadarkaa isiidhaa laallee turre jechuudha. Inshaallah irraan tanaa immoo qubee istifaalaatirraa tan yeroo garii furdattu laallaa jechuu inshaallah. الحروف العربية قبيلة عربية بكلمة بافنيت ترى مستعلية في مستفيلة جنيت شودا قبيل مستعلية دا قصة ضغط انقض تنجام تقبين تربنتون جتشخنا خيستي توليك أبنتتون جتشودا مفخمة دائما فردفمتو دا يرمى هنداهو أكات مجفت يرفته فردفمتو دا جتشو يسنتون قبيل مستفيلة دا مو بقية الحروف حفتوان كوبي تربان تنرى تنفت شفتي سي كوبين دي دمي في لما تفخم أحيانا يجي كوبين سدينتون ألفي في لامي في ران يروغري نفر دي فمتي يجي أمو كوبين هفتتان تن ألفي في لامي في راي إرى هفته بقية الحروف المستفلة حفتوان كوبيلي استفالاتان مرققة دائما يرو شفاهو ألفمتو لها جتشو. أما خلالون يرو اسم فردفمتو في يرو اسم كلفمتو اللي لالوف ديمنا إن شاء الله. وبي ألفي في لامي في راجج. حكم الأتر معلومة ألف جتشونغا همزة جتشو رامتي ألف في همزان أدى ألف جتشون إسا يرو شفاه سكون ملين تاني خواني سدرات اللين فتحة ملين تاني سنيجو ألفي مدي جتشون كم بيك yeroo hedduu alifii saniititu yeroo garii furdatee yeroo garii qallata. Hamzaan ammoo inumaahu hin furdatu jechuudha. Alifiin kun yeroo tan furdatu dura dabartu ni furdifamti taanaan isiinis waliin furdifamti. Qubeen isii dura dabartu ni qallifamti taanaan isiinis waliin qallifamti jechuudha. Asitti yoo kan agartan taate fatufakhamu ba'uuf isti'laa hin jenne qubee isti'laa abuudaan hin jenne maalnaan qubee isti'laalee tan furdattu waan jirtuuf jecha. Qubeelee amma dubbachuu jiru tunu yeroo garii ni furdifamti tajanneen as keessa waan jirtuuf jecha gaafa qubee yeroo garii furdifamtu san boodaanis furdifamtee dhufte isiinis waliin furdifamti jechuudhaa fi qubee furdifamtu boodaan uggaa dhufte ni furdifamti akka waliigalaatti jee jechuudha.
Fakkeenyaaf hoggaa qubeen furdifamtu isii dura dabartu haa haan qubee furdifamtu isii dura furdifamee dabre. Kanaafuu alifis waliin furdifama. Khaalidiin والقائمين jettu jechuudha. والقائمين maal furdiftee maal hin qalliftu? Qaafii furdiftee alif hin qalliftu jechuudha. Maaliif jennaan hoggaanii fi alif qallatu hoggaa qubeen qalloon isa dura dabarte. Asitti qubee furdoodhaatu isa dura dabre waan ta'eef jecha innillee maal ta'uudha qaba? Furdatuudha qaba jechuudha. Kanaafuu akkuma asitti arguu jirru kana والقائمين hoggaa jennu qaafii furdifneetiti qaraanaa akkasuma alifii isa boodaan dhufellee furdifnee qaraanaa jechuudha. ولا الضالين alifni furdata. Maaliif furdata jennaan qubee furdattuu dura dabre. ولا الضالين hin jennu jechuudha. ولا agartee akkas hin jennu ولا الضالين jalqabarraa hanga alifirraa baanutti ni furdifnaa jechuudha. Qubeeleen sadeen dura dabarsituun qubee isti'laa'aati akkuma dubbanne kan itti aanu amma laamii irratti laamii lafzii jalaalaa isaa furdatu hoggaa dhufe isa boodaan dhufnaan alif walumaan furdata. Akka amma fakkeenyaatti minallahi minallah allah laamii lafzii jalaalaa waan furdateef jecha alifis ilma furdataa jechuudha. Akkuma san yuraa'uun raa'inni furdatee qubee isa duraatii furdaa waan ta'eef alifiinis walumaan furdifamaa jechuudha. Baay'inaan namni bakka alifii kanatti hoggaa qubeen isa dura dabarte furdoo taate furdisuu irratti dogoggoraatu heddummaata waan ta'eef irraa eeggachuu qabda. Yuraa'uuna minallahi jechuurraa jechuudha. Yuraa'uuna jechuudha. Hin ta'u jechuu akkasni alif qubee isa dura dabarte faana deema waan ta'eef qubeen isa dura dabarte furdannaan numa furdiftaa. Yuraa'uun akkasitti furdiftaa jechuudha. Gariin namaa bakka qubee furdattuu tanaa wajjin wal qabsiisee yeroo cufaahuu dogoggorri jiruutu jira. Qubee furdattuu fi alif walitti aanee gaafa dhufe keessaahuu jechuudha. Akka waan qubeen furdifamtu hidhiidhaa wajjin hariiroo qabdu hidhii ol kaaseetiti qara'aa jechuudha. Dogoggora amma durallee gaafa sifaa dubbannee turre gaafa agartee makhraja dubbannu jechuudha. Kanaaf hoggaa qubeen furdifamtu dubbattu hidhii gama fuulduraatti ol kaastee fayyadamuun hin barbaachisu jechuudha. Dogoggora heddumminaan heddummaatu akka waan hidhiin furdiftuutti akkam ja'a waladdaalliin akkas ja'a jechuudha. Khoolidiina hoo agartee kun sagaleen hoodha malee haa miti. Haanas jiru kun fathaadha. Gaafa hidhii ol kaaste sagalee qubee fathaa dhammaa wajji waliin laayixitaa ta'a jechuudha. Kanaaf khoolidiina walqaa'imiina malee walqaa'imiina. Karaa hidhii ol kaaftee furdina gama biraa jijjiiruudhaatis hin fayyadamuu qabdu. Karaa ammoo qaaf qofa furdiftee alifii isa booda jiruudhaatis qallisuu hin qabdu jechuudha. Dogoggora kana lachuurraa ifee'uu qabda. Laa qubee hoggaa furdifamtu hidhii wajji ol kaasuun hin furdiftu kanaas eeggachuu qabda. Dogoggorri lammaffaa ammoo qubeen alif qubee furdatu boodaan hoggaa dhufte qallisuudha sun dogoggorarraa sunis irraa eeguudha qabda jechuudha. Murtiin qubee alif inni jalqabaa kana kan lammaffaa akkuma reefu dubbanne qubee furdifamtu boodaan ni furdifamti jennee akkasuma waturaqqaqul alifu ba'da al-muraqqaqi ni qallifamti alif qubee qalloo boodaan hoggaanii fi dhufte qubee silaa qallattu boodaan hoggaa dhufte ni qallifamti jechuudha. Fakkeenyaaf bismillah laamiin kun qallaa waan ta'eef jecha innillee qallifamaadha jechuudha. qulillahumma jettu jechuudha. Laamii fi alifis waliin furdiftee qulillahumma gariin nama bismillahi jedha. Bismillahi sirrii miti jechuudha. Bismillah qulillahum akkasitti qara'uu qabda. Akkuma san iyyaaka minas samaa annaas alifiin kun cuftiin ni furdata ni qallataa jechuudha. Maaliif
qubeeleen isa dura dabarte cuftinuu qalloodha. Kanaafuu iyyaaka hin jettu jechuudha. Iyyaa yaa fi alifis waliin furdiftee akkuma san minas samaa miimii fi alif waliin furdiftee annaas alifiin furdatuun dogoggoraa jechuudha. Uggaa qubeen qalloon dura dabarte akkuma qubeen isa dura dabarte qallifamte sanitti isallee qallisuuf barbaachisa. Murtiin alif waliigalaan kana fakkaata. Alif qubee isa dura dabarte jala deemaa jechuu gabaabinaan qallifamuus tahee furdifamuu. Qubee yeroo gadi qallifamtee furdifamtu keessaa tokko alifii jennee kaan laamii fi ra'i. Qubeen alif kun hoggaanii fi furdifamu yookaan hoggaa qallifamu. Arrabni akkam ta'a kan jiru laalla. Shaklul lisaani cinda nutqi alifi almufakhamati walmuraqqaqa. Akkaataa arrabaati hoggaanii fi alifiin qallifamu furdifamu qara'amu. Maayikii cufaaf nama maayikii banate. Akkaataa arrabni ta'u jechuudha. Hoggaa alif qallifamuu fi furdifamu akkam ta'a arrabni. Yusaaxibu alif almufakhama ni waahilooma je. Alifii furdifamtu tanatti ni waahilooma. Taqacurun liwasati lisaan. Dhooqatuun, gajjallatuun, gaccabuun, jidduun arrabaa. Walakkaan arrabaa gajjallachuun itti waahilooma. Maalitti alifii furdifamu irratti. Watadayyuqun fil halq. Ammallee dhiphatuun laagaa keessaa taheetu itti waahiloomaa jira. Bikhilaafi muraqqaqa faallaa alifii qallifamtuudhaatti. Alifiin qallifamtu faallaa kanaatti jechuudha. Alifiin furdifamtu ammoo maal jechuudha? Akkam ta'a arrabni hoggaa isiin furdifamtu walakkaan arrabaa ni dhoqqata. Kuma asitti ergu jirtu kana duubni arrabaa ol ka'a. Laagaan keessillee ammas dhiphinaatiitu isii keessatti argamaa jechuudha. Alifiin hoggaanii fi furdifamu. Minallahi minallahi Allahumma minallah keessi laagaadhaa dhiphina qaba. Akkuma san walakkaan arrabaa ni dhoqqata jechuudha. Minallahi furdinaa wanni akkaan murteessaadha jara lamaan kanaa jechuudha. Keessattuu sagalee laagaa keessaa yeroo hedduu dubbachaa ture. Alifiin ammoo hoggaa qallifamtu faallaa kanaatti laagaa keessinis hin dhiphatu walakkaan arrabaatis hin dhoqqatu. Bismillaahi bismillaahi arrabni diriira jira laagaan keessilleen banaadha jechuudha. Garaagarummaan isaan lamaanii akkaataa kanatti furdisuu dandeessa malee hidhiidhaa wajjiin hariiroo hin qabu. Qallisuunis furdisuunis jechuudha. Hidhiin fayyadamin hidhiin akkuma agartee rabbiin uumetti silaan asittis jechuudha. Gama fuulduraatti ol hin kaatu jechuudha. Kanaafuu furdinaaf wanni si gargaaru walakkaa arraba keetii dhoqqeessitee laagaa keessatti sagalee dhiphisuudha jechuudha. Qubeen lammaffaadhaa tan yeroo garii furdifamtu. Hukmulla maayikii cufaaf banatu. Hukmiin lammaffaadhaa qubeelaami kan yeroo garii furdifamu jechuudha. Inni noo yeroo akkam furdifamaa yeroo akkam qallifamaa kan jiru laalla. Laamiin yeroo inni furdifamu tufakhimu al-arabu allaamaa je. Arabni furdisti laamii bi'ijmaa'in akkuma waliigalaatti jechuudha. Gosa takkaa gosa sanii gosa kanaa osoo hin tahin akka waliigalasitti ni furdisti. Min lafdhil jalaala laamii lafdhii jalaalaa kana ni furdifti. Allah hajau kana. Yeroo furdifti وذلك إذا سبق بفتحة أو بضمة. سن هجان سين فردفت سن يرو لامي سن درة فتحان يوخاه ضمان دبرته. لامين كن هجا يسدر دبرته فتحان يوخاه ضمان هجان يسدر دبرته كبين نفردفت. يا رب نك ولي قالت يجو. لامي لفظي جلالة الله أجو خنا جتشورا الله جتشو في اللهم نستقم بيته. لفظ جلالة رخجر لامي خنا كولي قالت يا رمني فردفت يروتم يروق بين يسيدرو دبرت فتحة يوقاه ضماتاتي يو كسراتاتي هو أكمولي قالتي أصلي إسارة ديفتي نكلفتي يجتشو فكين ياف هو الله أنجو جتشو واوي فتحة درو دبري لامي نفردت سيؤتينا الله كسمنوني فتحة درو دبري لامي نفردفم وإذ قالوا اللهم في الله أنت وكما جنة لفظ جلالات وأنت بجتشو ضمات درو دبري نفردفم
واذكروا الله رائي ضماتي درا دبري نفرد فمي يجتشو أكاتا خنان وقاني في قبين ضما في فتحة إسا درا دبرتي لامي لفظ جلالا خنا أرمي نفردفتي كمولي قلاتو يجتشو لامي فردتو سن إسا خنا أجتشو يو كسران درا دبرتي هو مال جنة أكما أصلي سارت ديفا ما جنة أما إن سبق يوني في دبري لفظ الجلالة أما يو دبري لفظ جلالة خنا درا بكسرة قبين كسرة وخيس درا بثيه فتبقى اللام لام هفتي على أصلها أصلي سي استفالة سنرة تفتي من الترقيق قال لي نرى أصلي سي سنرة تفتي أصلي سي مالي اللي فمودا اسم قبي استفالة وانتاتيف خنافو هقا قبين كسرة لامي لفظي جلالة درا دبرتي لامي نك اللي فما جت بسم الله أفي الله قل اللهم akkaataa kanatti qalliftaa jechuudha. Kanaafuu laamiin lafzii jalaalaadhaatis hoggaanii fi inni furdatu yeroo laamiin fathaa yookaan dhammaadhaan dura dabarte qubeen jechuudha. Laamii kana dura fathaan yookaan dhammaan hoggaa dura dabarte laamiin kun ni furdifama. Yoo qubeen qalloon takkaahu qubeen kasraadhaa dura dabarte eeywa. Qubeen kasraa yoo dura dabarte ammoo ni qallifama jechuudha akkuma asitti argu jiru kana. لامي خنا عربني كولي قالتي نفردفتي جني لامي سلا فردتو لامين جروخنا خيسا لامين عربني كولي قالتي فردفتو يقاهو يرو قري فردفتو يرو فتحة في ضمان درود برسنسن لامي لفظي جلالا خنا جن لام كان ملي خن قبيلان قري قستي قري فردفتو تجرا هقاقو بين صادي في طادا في ظان درود برن فردفتو تجرا فتحة الآن هادرو دبرني سكونا نادرو دبرني لامين سن فتحة قبانان يخاو سكونا قبانان نفردفتي جوغرين قبيلة دا لامي سن تن أغرتي فردفتو قبيلة خباتي قراتي نكسب افتيس قراتي تككوفة جيتو قراتي قرآنا تنرى رواية لي دي تنرى قراتي نكسب تلوفتي قراتي ورشي قفة جيتو خان لامي فردسوس إسا خانا قفة جيتو لامي لفظي جلالا ملي خناف لامي خنرى في أكمولي قلاتو إنماهو قراتيلي برا خيسا فردتشو في قلتشو لامين قبو إنجرو جتشو خنافو خماستي بريسي خطابة خنر ربان كتابة نوفكاهيس توكتشو ملفظي جلالا برتي فردتو خنا جتشو خناف أما اللي خن قبتشو قبدن اسم كنمتها جتشو لا هنجرو جيه كغافي سنتين تاني جتشو ما فين دبردو خناف لامين فردتو لامي لفظي جلالاتي يروني فردتو قبين فتحة يقاهو ضماه قويس برا دبرتير يو قبين كسرا درا دبرتمو نكالتا أجل وقا لامين فردتو في لامين كالتو خانا الرمني كمتا شكل الفم أو شكل اللسان عند نطق اللام المفخمة والمرققة كاتا لسانات يقاهو كاتا الرباتي وقا لامين فردتو في كالفمو قرأ مججو يصاحب اللام لام التني واهلوما المفخمة لامي فردفمت التني واهلوما تقعر لوسط اللسان قد لوقتون يخاهو قد شبون يخاهو قد جلتشون ولكا الربادة وتضيق في الحلق لبتون ملي لاقا خيسا اتواهلوما أكما هقاقو بي إن يدبنو أكما هقاقو بي ألف يدبنو سنيجو هقاني في أغرتي إن يقرانو هقاقو بي لامي فردتو قرانو مالتها لامين كن ولكا نساء الربني ولكا نساء قد لوقتا دوبني نساء الكاء لاغا خيسا اللي ندب أتي يجو لاغان كما ستر قد جروخانا دوبني الربا لاغان خيسي سادي بودا أكاسم أمالي دوبني الربا الكاء دا ولكا الربا أمو لوقودا جيجو كما ريفونتنا دبني وقاني في ألف دبنو سنجيجو من الله ولكان الربا لوقتو دافي هقاتمي أكان كنتها هقا قبين سلا لامي لفظي جلالا داخل خيستو قبي فتحات يجو لامي نمو يوخن أغرتي ضماتو ته فردفمو في قلفمو خيسن جرو يجو لفظي جلالا قفر رتوان تهيب جتشا لفظي جلالا رتي فتحو مادان رفا جتو خنافو ولكان نساء لوقتو دا دوب نساء الكأو
akkasuma laagaan keessi dhiphatuudha qaba jechuudha. Hoggaa qallifamoo yoo kasraan dura dabartu san jechuudha. Walakkaan arrabaa maal ta'a? Diriiruma ta'a. Duubnilleen akkuma durit ta'a. Laagaan keessilleen dhiphina hin qabdu jechuudha. Bismillah, bismillah, bismillah akkanuma jette jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin akkas ta'a jechuudha. Kanaafuu akkaataan itti laamii furdistuu fi qallistuu yookaan qubee furdiftuu fi qalliftuu keessa arrabaatii wajjin wal qabsiisee yookaan afaan kee keessatti akkaataa ammaa asitti arku jirru kana jechuudha. Hoggaa qubee furdiftuu walakkaan arrabaa ni dhoqqata qubeen sun keessattuu qubee fathaa taanaan hoggaanii fi ammoo qalliftuu arrabni diriiruma ta'a. Keessi laagaadhaa matoora yookaan iddoo qubee furdachuudhaaf fi qallisuu yookaan qubeen furdifamuu fi qallifamuudhaaf maddi isiidhaa keessa laagaa kanaa jenna. Hoggaa qubee furdattuu qaraatu laagaan kee gamni duubaa dhiphatuudha qaba. Akkuma san hoggaa qubee qallattuu qaraatu laagaan kee boqonnaa isii irratti jiraachuu qaba jechuudha. Wanni hedduu qubee tanarratti akkana jajjabeessinee dubbannuuf nuti uummanni Oromoo qubee afaan Oromoo keessatti qubee furdifamtuu fi qallifamtu adda addaa waan hin qabneef afaan keenya keessatti namni agartee jechi yookaan qubeeleen furdifamtuu hin jirtu. Akkuma walii galattuu qubeen teenya ni qallifamti. Kanaaf akkatti qubee furdifamtuu qaraanu san nutti ulfaata. Saniifuu gajjabeessinee irraa haasa'uu jirra. Waan amma haasofne kana yoo gajjabeessitee kan afaaniinillee leenjii irra godhaa deemtu taate laaftutti qubee furdattu hubatuun siif tolaa jechuudha. Kanaaf inshaallah qubeen furdattu tan lammaffaadha. Tan yeroo garii furdattu laamii kanaa jechuudha. Kan itti aanu qubee yeroo garii furdattu raa. Raa'iin kun yeroo garii furdifamee warra yeroo garii qallifamurraahi inshaallah kanarraan tanaa kan asumatti dhaabne raa'iin murtiin isaa dheertuu waan taateef kophaadhatti laallaa. Har'aaf inshaallah qubuma lamaan tanaa jabeeffannee qabannaa jechuudha. Wanni har'aan tana laalle qubee istifaalaati. Qubeelee furdattuu fi qallattuu. Qubeen furdattu yeroo cufaahu qubee isti'laa'aa jenne qubee torban isti'laa'aa. Isin sun tami jennaan hufta dagxin qir qubee ja'amtu san jecha kana keessatti walitti qabamtu san jechuudha. Qubeen istifaalaa ammoo tatana malee hafte akka jirtutti bakka lama baafan. Qubeen alifii fi laamii fi raan yeroo garii warra furdifamu. Qubeen tana malee hafte immoo hogguma cufaahu qalloodha jechuudha. Yeroo garii warri furdifamu san hoggaa akkam furdifamanii hoggaa akkam qallifamanii haja'urraa qubee lama laalle. Jalqaba irratti qubee alif. Alif yeroon inni furdifamu yeroo furdifamuu fi qallifamuudhaas tahee alif qubee isa dura dabarte jala deemaa jenna. Qubeen isa dura dabarte qubee qallifamtu taanaan ni qallifama. Qubeen isa dura dabarte qubee furdifamtu taanaan ni furdifama jechuudha. Minallahi waladdaalliin bismillaahi afillaa. Qubuma isa dura dabarte faana deemaa jechuudha alif. Ammoo laamiin arabni laamii lafdii jalaalaa yoo qubeen dhammaatii fi fathaadhaa isa dura dabarte ni furdisaa akkuma walii galaatti jenna. Qubeen fathaatii fi qubeen dhammaa yoo dura dabarte lafdii jalaalaa laamii lafdii jalaalaa kana arabni ni furdisaa jenna. Yoo kasraan dura dabarte ammoo ni qallisaa jenna jechuudha. Wanni har'a qaraane inshaallah gabaaminaan kana fakkaata. Har'aaf asumarra bullaa. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافية قبل التنية.